nyaata bireensa kan konkoona waannisa kan nyaara godaannisa abbaa ooni waammanne oromooni waammanne abbaa waameetu beeka olola gaalaa beeka lalii baajichaa beeka ammayya duraa beeka mata beesaa beeka dibicha boru korma tiksitee saayyaa beeka gurbaa boru kondaala lammii guddistee beeka ililchituun hin teessu yaa giiftiisiitu beeka mirga fiiran lolanii koomanii geeraranii utusaan sossobamte oromoo gurguratte oromiyaas mogolte wallo diinaa kannite. Seenaa gabaabaa gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii. Jaal Laggasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa haadha isaanii Aadde Buusnesh ayyaanaarraa bara 1960 godina Lixa Shawwaa Koonyaa Mannaa aanaa Shinoo Meettaa Roobii ganda Guyyuu Giccii jedhamtu keessatti dhalate. Jaal Laggasaa Wagii umurii isaa barmootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bakkamee jedhamutti kutaa 1 hanga 4tti barate. Barmoota isaa kutaa 5 hanga 8tti ammoo mana barumsaa Hincinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10 hanga 11tti magaalaa Finfinneetti itti fufe. Jaal Laggasaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11tti baratee booda barmoota akaadaamii dhiisee barumsa makaanikummaaf konkolaataa oofuu bara 1975 keessa barate. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Jaal Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waggaa 7 kan jiraachaa ture yeroo ta'u, hojiidhuma daldala kanaaf meeshaa daldala adda addaa fe'achuun gara dhiyaa Oromiyaatti deddeebi'aas ture. Jaal Laggasaa Wagii obbolaa 5 kan qabu yeroo ta'u, waxabajjii 27 bara 1987 haadha warraa isaa Aadde Waynishet Geetaawuniin fuudhe. Haadha manaa isaa kanarraa ijoollee durbaa 3 kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Fireewoot Laggasaaf Natsaannat Laggasaa jedhaman godhate. Jaal Laggasaa Wagii jaalalaaf fedhii guddaa uummata isaaf qaba. Akkasumas hacuuccaan uummata isaarra ga'u boqonnaa waan isa dhorkateef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee dhiyaa Oromiyaa deemuun qabsoo bilisummaa hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamtutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaaf leenjii waraanaa marsaa 18ffaa gahummaan baratee xumurate. Dirree dhiyaatti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e. Dammaqiinsaaf hubannoo Jaal Laggasaa Wagii qabu irratti hundaa'uun dhaaba keessatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuguu jedhamtutti barate. Akka baratee baheen dirqama dabballummaa zoonii Begiitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa gahummaan osoo bahaa jiru mootummaan Dargii kufe. Dhaabni dandeettiif gahummaa isaa ilaaluudhaan ona Qaaqeetti dirqama bulchiinsaatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa ta'uu isaatti miseensaa fi uummata biratti jaalalaaf kabaja guddaa nama horate ture. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa akka baheen waraana bilisummaa Oromoo naannoo jiranitti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diina wajjin godhamu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa bahe waliin ture. Bara 1994 humna ijaarame walakkeessa dhiyaa Oromiyaatti deebi'e keessaa Jaal Laggasaa Wagii tokko ture. Waboon diinaa wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa hoggaa mootummaan wayyaanee magaalota Sudaan Kumrukiif Giizan rukutee qabat xurreen dhiyeessii akka hin cufamneef humna of duuba daangaatti deebi'e keessa ture. Jaal Laggasaan bara 1993 hanga 1998tti sadarkaa miseensummaa irraa kaasee haga sadarkaa qondaala waraan olaanaatti dirqama fudhate. Qabsaawaa dhugaan qabsaawee qabsoo goosisedha. Bara 1998 keessa miseensota adda bilisummaa Oromoo leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessas ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanatti tattaaffii Jaal Laggasaa godheen bara 2000 keessa Oromooti biyya ollaa keessa jiran
walitti qabuun waldaa hawaasa Oromoo Eertiraa ijaaree qabsoo bilisummaa Oromoo irra qooda akka fudhatan taasisee jira. Jaal Laggasaa Wagii bakkaaf haala dirqamni qabsoo isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa tureef gahummaadhaan dirqama itti kenname hunda nama bahaa turedha. Akka kanatti Jaal Laggasaa Wagii bara 1998-99 irraa kaasee itti aanaa moonaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ta'e hojjechaa turuusaa seenaansaa ni addeessa. Bara 2000 irraa kaasee barumsaaf haaromsa waraanaa siyaasaaf tikaa erga baratee booda ajaja waboo zoonii dhiyaa Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajaja bobbaa fi quunnamtii dhiyaa Oromiyaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhiyaatti moonaa leenjii waliigalaa dhaabicharraa bobba'e. Sochii seena qabeessaaf mootummaa wayyaanee raase waboon bara 2002 baddallee dhiyaa Oromiyaa Qebbee Dambidolloo Gidaamii Begiif Mandii keessatti taa'aa turan irratti akka ajaja waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ataa kennee jira. Erga ajaja waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa Jaal Irreessaa Caalaa wareegamee booda hanga Sadaasa 11 bara 2008 wareegameetti ajaja waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaaf gootummaan guutame diina waliin ta'a hooggana waraanaaf siyaasaa kennaa ture. Jaal Laggasaa dirqama sadarkaa adda addaatti irra ture hunda keessatti gootummaan cichumminaanii fi obsaan kan dirqama isaa bahaa turee fi fakkeenya guddaa miseensota qondaaltotaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'otaaf sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama tahee darbedha. Jaal Laggasaa Wagii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhihaa keessatti waan tureef kora sabaa adda bilisummaa Oromoo sadaffaa bara 2004 irraa hirmaachuu baatus bakka hin jirretti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun filame. Dirqamaaf itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas gahummaaf of kenniinsaan hagga wareegama lubbuu isaatii kennuu goota qabsoo ta'uusaa mirkaneessee jira. Jaal Laggasaa Wagii bishina qaburraa tooftaaf mala qaburraa akkasumas gootummaa qaburraa uummata Oromoo hunda biratti kan baay'ee jaallatamuuf kabajamu ture. Akkasumas Jaal Laggasaa Wagii diina biratti kan baay'ee sodaatamu gootummaaf abbaa tooftaa fi malaa ta'uusaa diinoti keenya utuu hin jaallatin kan ragaa bahanidha. Mootummaan gita bittuu ilmaan Tigraay TPLF wayyaaneen yeroo adda addaa humni ishii kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaaf humna qilleensaallee osoo hin hafin duulaaf sakattaa adda addaa yeroo itti zoonii dhiyaa keessatti banaa turteetti waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun hooggansa cimaa kennuun lolaaf lolchiisaa humna diina dirree lolaa irratti kan qindeessee qaanes gootummaa waraana bilisummaa kan mirkaneessaa turan Jaal Laggasaa Wagii fi jaalleewwan isaa waliin lolaa lolchiisaa diina kuffisanii kufaa kanneen turanidha. Mammaaksi Oromoo namni gaafuma dhalate du'e jedha. Gootni maraa tokko waa du'a dabeessi garuu lamaaf sanaa ol du'a. Ammoo lubbuun dhugaaf haqaaf jedhamee bahu akkasumas lubbuun qabsoo saba ofiif kabaja uummata ofiif jedhamee kaffalamu kan seenaan bara baraan yaadatamudha. Wareegamni lubbuu qaalii taate mirga sabaaf biyya ofiif jedhamee kaffalamu wareegama akka gaara ulfaatu kan seenaan yaadataa hafudha. Mirgi saba ofii akka kabajamuuf abbaan biyyummaa uummata Oromoo harka mirkanaa'u taasisuuf waan hunda caalaa gootummaan murteessaadha. Sadarkaa gootummaa inni dhumaas wareegama lubbuu ofii mirga sabaaf biyya ofiif jedhamee kaffalamudha. Jaal Laggasaanis wareegama qaalii taate kana kennuun kabajamuu mirga saba isaatiif abbaa biyyummaa Oromoof goota of kenne waan ta'eef seenaan isaa hoggayyuu bara baraan kan yaadatamu ta'a. Jaal Laggasaan dirqama sabummaa isaa kana beela'ee eebodhe dadhabe gaara bahuu daggala cabsuuf ifadhe osoo hin jenne baddaaf gammoojjii keessatti rooba qorraaf aduu osoo hin jenne rakkinoota qabsoo hadhaa'oo hundaa kana danda'uun waggootii kana hunda kaayyoo kabajamaa kanaaf qooda olaanaa kennaa turuun ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa akka qabaatu isa taasisa. Qabsaa'ota bilisummaaf fakkii guddaa ta'ee jira. Dhiigni Jaal Laggasaa dhangala'ee dhiiga akkanumaan lafatti dhangala'ee hafee fi hafu osoo hin taane dhiiga bilisummaa saba keenyaa dhiyeessuuf umurii diinaa kan gabaabsu waan ta'eef Oromoota biratti kabajaaf fakkii guddaan ilaalama. Gumaan isaa qabsaa'ota haqaa qabsoo bilisummaa saba isaanii falmaniin
kan baafamuu fi akeekiif kaayyoon Jaal Laggasaa Wagii falmaa fi ture galmaan ga'uun kan mirkanaa'u akka ta'u mamiin tokkollee hin jiru. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Situke onneeteeti falmachuun danaa wayya jettee haqa xiyyaa oomaan walitti buute kan qawweedhaa hidhatee wareegama olaanaa bilisummaadhaaf kannaa barataan bariin goomu diinaaf isin gowwoomu maxxantoonni diinaa barattoota hin tuqinaa. Faana saanirraan goree foon saanirraa hin meedhe karaan qabsoo dheeratuus amma muutuu fagaatuus illi kan koon boqatu amma galee rajjatu. Addargumaa kaleessa haara yaatu sossoosa dhiiga dhibameen baasa lubbuudhaan lubbuu kaasa. Tannacha gabrummaadha mogolee darbu malee xaana haa uffadhu malee hiika deemtaa ugalee beeku shooftoo eegallee buufanna qofa gaalee. Yaa ilmaan Oromoodha hambaa adeeyaa kaabaa fi kibbaa tokkummaa kee jabeessi tokkummaan qabsoo finiinsi qabsoo haqaarra jirtanii ol fudhaatii geerara bilisummaaf loltanii injifannoo daangalaa injifannoo keessanii darrumaatinne. Amma yoom jiraanna mirga dabne. Amma yoom jiraanna biyya dabamne. Amma yoom jiraanna gabroomne. Amma yoom jiraanna hidhaan hidhamne. Dinne gabrummaa dinne.